amma fakkeenyaaf karaa yeroo no biyyi kun karaa abiyyiitiin ce'u jirti moo karaa paartii Tigreeti? Karaa abiyyiiti. Karaa jechuun karaa paartii karaa yeroo jedhan karaa irra deeman kana miti jechuudha. Siyaasaan karaa abiyyiiti amma jechuun yeroo jenne karaa abiyyiin ittiin ceesisu jiru karaan kana jechuma. Karaa yeroo jennus karaa Iyesuus Kiristoos karaa dubbii Waaqayyoo barsiisa dubbii Waaqayyoo dhagaa waan isinitti mee dhugichaan isinitti mee fudhadha kanneenuma dubbiin barsiisoo kana karaa daandii kana jechuu malee Yesuus ciibsanii irra deeman jechuun walii galle dhugicha jechuunoo dhugaa jechuunoo. Dhugaa jechuuni jechama dubbii Waaqaa santi itti amanaa jechuudha. Akka fedha Waaqaa jecha dubbii allaqe goobas fudhadhe karaa dubbii Waaqayyoo barsiisa akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40 irratti ani dhugicha isaan Waaqayyoo irraa dhageessinitti mee jedhe dubbii inni nu barsiisantu dhugaa Waaqayyoo inni barsiisa malee piraankii miti siyaasaa miti seeraa fi heera Waaqayyoo barsiisaa miti abboomi Waaqayyoo miti maal keessaa xaragaa jira taa'e guji halo Abet. Kanaafuu Yesuus Kiristoos Waaqa qaba Waaqa mitimi? Dhagamu jira. Yesuus Kiristoos Waaqa qaba jenne waliin. Yesuus Kiristoos Waaqa qaba. Allah. Beeke inni karaa Waaqayyoon nama geessu malee Waaqa mitimi? Yesuus Kiristoos Goobas Waaqa mitimi inni? Yesuus Kiristoos jedhin ka Yesuus Kiristoos jedhin Yesuus Waaqa mitimi? Waaqa miti jedhi. Yesuus Kiristoos garuu Waaqas namaas. Gurbaa Yesuus Waaqa qabanaan hin jenne himmati. Yesuus Kiristoos karaa abbaan anaa malee wangeela Yohaannis boqonnaa isaa 16 kutuu tokko dubbise. Beeke waan jedhe Yesuus Waaqa qabaan jenne gurbaa. Ana caalaan afaan kiyyarra caalaa yoo fi dubbicha sii gala wangeela Yohaannis boqonnaa isaa 16 kutuu tokko dubbise. Waan jedhe Yesuus Waaqaatu Waaqa qaba moo namaatu Waaqa qaba? Ana caalaa ifa afaan keetiin sii gala ana yoo wallaalte dubbifadhu. Miti akka jecha qonqoo Waaqaatti bula akka jecha qonqoo Waaqaatti wangeela Yohaannis boqonnaa 16 kutuu tokko dubbise. Jedhan kana sin gaafanne waan siin jedhe na dhaggeeffadhu ka namaatu Waaqa waaqessu qaba moo Waaqaatu nama waaqessu qaba? Ani jecha dubbii Waaqa falaasamaa miti an qabaye wangeelatti ragan qabadha malee falaasamaa miti kaasaa jiru wangeela baati wangeela baradhu kottu bakka deem nama biraatti falaasama jirta falaasamaa miti afaan Oromoo sigaa fudhuu siif hin galu Itoophiyaa keessa taa'e falaasama gurbaa falaasama an waan siin jedhe neetworkiin keetiis rakkisa atillee rakkisa biyya lafaa tan irratti falaasama ka dubbii jettu falaasama ka kanaa miti jecha dubbii Waaqaan dubbatu amma sigaa ayyee gaafii kanarratti siraa xumura hin deemta Maariyam dhiira deesse moo dubartii? Maariyam dhiira deesse. Dhiirri san Waaqa? Namaas Waaqaas. Kanaaf Maryam Waaqaas namaas deesse? Goobas gadaameessa isii keessa gaafa gartee ulfa qabdu ji'a 9 qabdu san daa'imni xiqqaan san namaas Waaqaas himi? Yes. Goobas Waaqayyoon gadaameessa Maryamaa keessa jiraata moo Waaqarra jiraata? Waaqe. Yesuus Kiristoos Waaqa guutuuf nama guutuuf siin jedhee. Kana siin hin jedhe bira kooti gadaameessa Maryamaa keessa namninis Waaqayyoo siin jiraataami? Gadaameessa gara Maryamaa keessa. Hafuura qulqulluu. Gurba afaan Oromoo sigaa gadaameessa Maryamaa keessa ji'a 9 kan ture Waaqaas namaas himi?
Yes. Goobas. Kan fannoo irratti du'e nama moo waaqa? Yesus Kristos. Ansa siin hin jenne kan fannoo irratti boqote Namas waaqa moo nama? Waaqas nama guutus. Biyyeen itti asalphattu waaqni ni du'a? Waaqni sababa cubbuute jedhee gara biyya lafaa dhufee bakka keenya nu bu'ee nu du'eera. San siin hin jenne waaqni ni du'a hin siin jedhe? Waaqni Waaqni hin duune ka osoo nama teete achumatti hafaa miti yoon du'a injifatee du'a keessa dhufee ture mashquulli wahii kan fitnaa kufrii kun nama keessa nakuma keessa seenee ture. ولكن أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على نعمته تتم الصالحات نعمته. سنيفو إلى متى خلّي ننصر فدا يربين جره وان هم دا يربين كيس أنا دبر سيرة. كل شيء بيد الله. وانتي هم دجال عشان مدو يسني رانا تقولني دابينا كيس أنكنا. تكامل ربي سني كن كنا كربينا كنا في الدعاء قرادي بكا دوران أبيتن أكربين تنبيكتي أكياد كوتي إن شاء الله تعالى دبيت وبدي كر ربي يشوك يا الله أكبر نيامات له واحد كفري كنا كيسة تموتوي دميرا أركيرا مال كيسة كجران لني ما كيسة جروفيني ما إنسان كيسة لني لقراقوم تركينيرا حتى جرم الدنيا تجريني تكتب نما قدسي سيجو نعم غافي نما موما كرا نما ولا جس نما جونجس قلنا ما ججعنا نما ججا والله وانتي نكيس أمبن هندا كيست قرآن كفا نما سمو كيسا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله قرآن التك نعم ثم توفى كل نفس ما كسبت ذلك الكتاب لا ريب فيه سجة تك وانا كذي سني تسموه كسنة ديبي يرون دايرو آري لوادو بدو هندنا كيسة ديبي أكسني ولما قالت ورّي كفرت نبيتني اللي ورّي سبب سن أني آري ميرا كيسة قالي أتشما قو سنتي نبتي مفتاني اللي أك عبدي موسى أخي في الله أحبك جيدا وكذلك سنين اللي سنين قالتهم فدا سبب deebii sakooti mootu kanaate mucaaji mato ko warra sanda booti beeku kasir min at-tullab yani warina beeku heddu jira tullab ilmi irrate maaluma siqabate warina anjir kanaaf alhamdulillah rabbil alamin an bakka kiyati deebiira gare shahadalle gammachu kana odu qadana anjire Allahu akbar jennani ani tawba kiyana namatuni murafo badde waan gare shahadat indahum qabu jaba dawolba Eetiin taa'u ture akkasitti garee keessa manas na fide galatooma isin jechuu barbaadeeti yeroo hin qabu in kaana waajiban aqula shahaada aidan ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu عفى الله عما سلف الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين ما شاء الله بقى ربي قرته هداية رتي إسلام ما كل مولود يولد على الفطرة بقى سنس ديبسه ويا كيسا سيطاني كالتي انتاني نموفا قرته نمني أمانيس لب موفيتي فيس كان كفرس لب موفيتي فيسي ولا كل حال نما جتشا ميتي فدا لبو كيتي تيف جتشا بقى ربي سديبسه بقى كيسا وانجروس أرجته بقى أرجته ربين لبيتنا كيسا قرآن نمن ديمو waaqni tokkichisa naman deemu kan hin tumamne kan hin nyaanne kan akka keetiif akka kiyyaatitti hin rafne garte kanaaf alhamdulillah ala kulli haal akkuma tiyette baga rabbiin tawhida irratti obboleessa koo si deebise yeroo hedduu waliin turre bara dheera addaa fagaanne wal arguu kanarrattu osoo hin du'in walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuuna irratti rabbi si haa jiraachisu jabaadhu koottu garee garee shahaadaadha waan beeytu hin barsiifta kaanis walirraa baranna warri gartee sababa siitee gara kana si deebisees warra sababa itti argatu rabbi irra haa godhu jabaadhu namni waa beeku in abadan gartee namni waa beeku illaa gartee li ajli luqmatil aish kanaa jecha yoo achi pheenxee keessa taa'e malee amantii dhugaati jedhee namni quraana beeku islaamummaa beeku achi taa'ee mindaaf yoo taate malee abadan rabbiin gartee hin beeka arrabni isaatu yoomiyyoo hin sirraa'u
obboleessuma abdoo jettan kana fudhadha guyyu Allahu Allah jedha guyyaa hunda taa'e pheenteen Allah waaqa miti jechuu turte dur waaqa jedheen Isaa fi Yesuus tokko miti jechaa turan isaan tokko jedheenis inni so waan akkanaatiif illaa kana taate malee mindaa suuta jedhe boo sittiin dhufaati fannoo jireen dhaabbatu sit dhufa akkasii inshallah ikoo waliin jira siyoon waaqessan wayi nyaata Lakki waan nyaatu. hin dhuga atu waa nyaataa jirta amma waaqayyoon isin nyaata qursii ati isin nyaatta yoo jedhe hin ta'u miti cufate yaa rabbi Waaqayyo waan nyaannee waaqessa. akkas garuma Yesuus ittuun kalaawin inni nu waaqa waaqessaa dhuga maa gara islaamummaa kootti waaqa tokko qofa waaqessina hin nyaatu hin dhugu hin rafu haadha manaa hin qabu ilmoollee ittiin naajamu hin qabu anaatu ilmoo qaba malee waaqni ilmoo maalitti godha waan hundi kan isaati eegaa Akkasi. wallahi lazim waaquma tokko masakkami Yesuus Kiristoos waaqa tokko kadhachaa ture waaqa tokkicha abbaa jedhamu saniif sagada hin kadhata sanuma barsiisu ture Ani sisumaan kadhadha. Isa ni kadhataa ture sanan kadhadhaan. akkas taana ati kana taanaan maarree shaaduma qofaa sirraa hafe eegaa Shaadaa qabsiisaa. Dhugaa dabara. shaadaa jechuun dhuga baatu jechuun waaqayyoo tokko malee Yesuusis ergama Muhammadis Abrahaamis Museenis Salomoonis ergamaadha hanqanuma allaqe islaama jechuun hanqanuma dhumatte waaqayyoon san namaa miti sadii miti afurii miti shanii miti gimmaashaa miti inni guutuu kan qaama tokkotti hin naajamne gargaarsatti waa takkatti hin naajamne irraa walaba hin rafu hin nyaatu hin mugu hin irraanfatu hin geeddaramu sareen ta'u jaldeessan ta'u naman ta'u hin dhalatu jechuma kanuma naa ol akkan abbo rifeensa kana waaqayyoon sirraan fudhatin baay'eetu akkam malaaxaan boqote gariin wanni fakkaata maal jettanii kubbaa aalam waancaa dirree irratti taphatan meedaa fakkaata war alhamdulillah jedhet akkana wabii kana shaa wabii Wayya ustaz. dirqamni hin jiru amantii keessatti waaqni tokko jettee ni amantaa Hai, seeraan akkam waaqa lamatti nama naasin. goobas Yesuus Kiristoos ergamaa waaqa tokkicha sanii jettee ni amantaa Achumatti osuma isin na gaafataa jirtan gaafii keessan isiniin deebisaa. ayyee Yesuus Kiristoos akka keessanitti nabiyyiidha. Nabiyyii 25 bebbeekamoo jiran keessaa isa tokko jettu. eeyyeen Haa. Nabiyyoota keessaa maaltu adda isa godheenaan dhiiga namaatiin hin dhalatiniin? akkasuma dhuga dhiiga namaatiin no abbaa malee dhalate jedhi dhiiga namaarra dhiiguma qaba Yaa silas namni koo haatiin baatti malee Bakka already dhibbaa dhibbatti Yesuus namadha. Waaqayyoo miti jechuudha. Dhimma inni waaqayyoo miti nama jedhu situ jedhate. Jechuun inni kunoo waaqayyoo lama jiru kan inni isa dhugaa waaqayyoo irraa dhagee dubbatudha malee ofii isaatii waaqayyoo miti jechuudha. Oika abbaa caalukke. Moo waaqayyootu waaqayyoo irraa dhugaa dhagee dubbate. Dhugaa dhaga'e dubbachuusaa bakka waan qaama dhugaa dubbatu inni qaama karaa jireenyatti nama geessu. Rakkoon qabu. Inni biraa maayidha kan Karaa isin jireenyaatti nama geessuudhaaf Yesuusi warra Israa'elootaa yeroo baratti ergameeti malee yeroo ammaa akka hin taane quba qabda. maalitti? Nama hundatu hin ta'in inni karaa jireenyaatti kan inni geessu dhufe waloota warra Israa'el qofa akka ta'e quba qabda. Kan akkas jedhee ila. Haala ittiin jedhe qaba sababii dubbateef qaba malee kutaa sanitti illee bareechitee beekta abbaa caali. Sababa inni dubbateef nan beeka sirriitti maaliif qomoo kiyya beektaa? Waan Israa'eloota qofaatti ergameef dubbate sababiinsa. Qoy abbaa caaliyyee qoy ka. Amma nama yeroo hunda dhugaan jireenyi boruu garaa nyaattu jireenya bu'aa har'aa tanatuu fi maqaa ofii kanatu garaa nama nyaata beekte. Bakki sun garaa si nyaatteeti malee bareechitee beekta. Bareechitee beekta. Waaqni kun immoo bu'aa biyya lafaarra eenyummaa keerra ulfina isaa sitti mul'isee gara ofii isaatti karaa sirriitti si haa waamu. Ameen jedhime. Sarmitu ka eebban jaalattu. Koi.
Ifa dabbaa caalu. Ila dhugaa rabbi. Bareeddu ati bareeddu wayitime dhugaa rabbi odoo Yesuus hin qabaatte bareedina kanaan wayyoo. Ijoollee qaba Yesuusin maaliin godha dabaleen ijoollee baay'een qaba. Akkuma asitti sirraa bareede achitti illee sirraa bareeda. Maal jette? Akkuma asitti sirraa bareede achitti illee sirraa Natti bareeda. baay'atu ijoolleen koyyuu baay'eedhaan jedhe. Maal alchitaaree ati maasim jettee likkuma gootuma. Maa baay'istaati callistee? Waan rabbi namaa kenne dhagaa. Akkin sin Inni jedhe. maameera. As deebi. Dubbii Yesuus Israa'eloota qofaaf ergame itti amanteetta mini? No, Akkasin ishi. laallan. Yohaannis Akkasin laallan. 3:16 dubbisi. Sadii kudha jaha biyya Yohaannis lafaa jedhe 3:16 dubbisi. biyya lafaa amma jaallatutti sani jedhudha. Biyya lafaa bichaa miti kaa. Waan inni jedhu Biyya dubbisine. lafaa maarree sitti maal jira maarree biyya lafaa amma jaallatutti ishee jedhutu iyyuu biyya lafaa hunda guutuu sitti fakkaate mini? Maa jetta? Biyya lafaa jechuun biyya lafaa jennaan iyyuu biyya lafaa jechuun Hello. hunda biyya guutuu sitti fakkaate mitiin jedhe. Biyya lafaa jechuun moo? No. Waa wayii nutti kenna. Qottolee asii naa baasde. Qabduu afaan kee qabduumi. Biyya lafaa mee dhishishi biyya lafaa iddoo muraasa yaa ta'u jedha abbaa caalina dhagaartaa. Eeyyee akkasi bakka kanaafuu Israa'eloota biyya lafaa jechuun saadha namootuma itti ergame namoota muraasa sanadha Qoy jechuudha. qoy maa takkittu maanonni jetta. Biyya lafaa mee iddoo muraasa faa ta'u ka. Garuu akkam akka jedhu beektaa ittaanse kan isatti amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatu malee abadaniif miteedha. Maarree hunda jechuun sabni Israa'el hedduudha. Abbaan Sabni caalii keessa Israa'el jira. gosa 12. Sabni Israa'el gosa 12 waan ta'eef hundinuu jechuun isaa waanuma sirriidha. Dogoggora miti. Abbaan caalii keessa jira ijoolleen tee keessatti haati manaa kee keessatti firoottan kee Ani warra keessara. Kuush keessaati saba Hundumtu. Oromooti. Ani warra Semeetik keessaa inni warra Israa'elootaa saba 12 qofaatti ergame. Ani